Fiteewwan addunyaarraa nu hordoftan marattuu nageenya keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abiraam Birruutu oduu isinitti hima. Karoorri Oromiyaa diiguuf godhamaa jiru sadarkaa hamaarra ga'ee jedhan qondaalli duraanii ODP. Qondaalli duraanii ODP Dr. Milkeessaa Miidhagaa turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waliin godhaniin karoorri kun hundeeffama paartii Biltsiginnaarraa eegalee sanadaan deeggaramee ka hojiirra oolaa jirudha jedhan. Karoora eenyummaa saboota balleessuun eenyummaa tokkicha ijaaruu irratti fuulleffate kanatu sirna barnootaa keessa dhufaa jira jedhan. Waa'ee Atakaaroo Asxaa biiroo barnootaa Oromiyaa irratti yaada kennaniin gabaasii bal'aan itti dhiyaata. Eenyummaa sabaa akka malee kan finxaalesse paartiilee saba irratti hundaa'e kanadha. Paartiilee saba irratti hundaa'e kan diignuu fi eenyummaa Itoophiyummaa deebisuudhaaf jedhanii qoran. Akka waan paartiin OPDO yookaan ODP'n Oromummaa dhale, Oromummaa fide, Oromummaa ijaareetti paartiileen sabaaf sablammii biyyattii sana keessatti akka waan sabaaf sablammii uumanitti fudhatu. Karoorri naannolee diiguun eenyummaa qeenxee Itoophiyaa ijaaruu kan eegalee hundeeffama paartii Biltsiginnaarraa jedhu qondaalli duraanii ODP Dr. Milkeessaa Miidhagaa gaafiif deebii addatoo OMN waliin tolchaniin. Yaaliin kun osoo lafarra hin bu'in garuu mormaa akka turan dubbatu. Adeemsi Oromiyaa fi naannolee diiguu kun sanada paartii Biltsiginnaa waan deeggaramee ka jedhan Dr. Milkeessaan sagantaan dhaabaa fi dambiin ittiin bulmaata paartichaa ragga'e ani quba qabu afaan Amaaraa, Fidalii fi lakkoofsi Giizii akkanumallee kaalandariin Giizii eenyummaa lammiilee Itoophiyaa hundaati waan ta'eef bakka hundatti lafa qabachuu qaba jedhamee tumamee jira jedhan. Sagantaa dhaaba sanaa fi dambii ittiin bulmaataa raggaasisanii uummataaf hin ibsine dhoksanii kaa'aa jiru amma yoona. Maaliif gaafa raggee sana nan beekanas keessatti wannaa jiru tokko waan si ajaa'ibu. Afaan Amaariffaa tokko qubee Gi'izii lama jedhe lakkoofsa Gi'izii kaalandarii Gi'izii kaalandarii Itoophiyaa jedhamu kanas kan bataskaan itti fayyadamu saamaan Itoophiyaan itti fayyadamu. Kuni arfan eenyummaa lammiilee dhaloota haaraa ta'ee akka uumamu Itoophiyummaan kan itti dhagamu sabaaf sablammiin kun eenyummaa isaa amma baay'ee finxaalee jedhan yeroo sana. Xiqqoo qabbaneessee waan Itoophiyummaa kana sirriitti akka fudhatuu fi waan kana arfan gadi qabnee lafa qabsiisnee Itoophiyummaa jabeessinaa jedha sagantaa dhaabaa sanarra. Kanaan Itoophiyaan ni cimti jedhamee hubatamaa jiran akka dhaaba Biltsiginnaatti. Akka sagantaa kanaatti qubee afaan Oromoo fi eenyummaan Oromoo tokkummaa biyyaaf balaadha. Kanaaf immoo taatee waltajjii koree giddugaleessaa dhaaba duraan keessa turanii irratti mormii hooggana Biltsiginnaatiin isaan mudate kaasanii jiru. Sabaaf sablammiin biyyattii hunduu gootota isaanii magaala guddoo ofirratti siidaa ijaaruuf bakkuma tokkotti. Keenya maaliif bakka adda addaatti goona kun adeemsa keessa nu miidhuu jennaani muummicha ministeeraa waan sobanaa ta'u waan isaan jedhanitti. Oromoon akka godinaattis akka amantiittis diigamuun isaa hin oolu. Falli jiru isaati jettu tun ta'in kaffa jettee Itoophiyummaa irratti taphachuu danda'uudha nan jedhan. Paartiin Biltsiginnaa Itoophiyaa lummuxxii jechuunis Itoophiyaa eenyummaa tokkee ijaaruuf hundaa'ee kan jedhan namni kun adeemsi kun karaa sirna barnootaa itti deemamaa jiraas jedhan. Kanaaf jijjiirama asxaa biiroo barnootaa Oromiyaa irratti Atakaaroo jiru fakkeenya fudhatanii jiru. Akka karoorri paartii Biltsiginnaa akeekutti barnoonni Itoophiyaa aadaa fi eenyummaarraa bilisa ta'uu qaba. Haa ta'u malee toorri kun dhugaa fi saayinsii barnootaan waan wal loludha jedhan. Barnoonni aadaa fi eenyummaarraa bilisa ta'ee hin jiru. Imaammata haaraa raggaasisaniif akka biyyaatti barnoonni aadaarraa bilisa ta'uu qaba, barnoonni sabarraa bilisa ta'uu qaba, barnoonni jedhan. Barnoonni mataan isaa aadaadha. Barnoota jechuun aadaa kee baratta. Barnootuma hiika barnootaatudha aadaadha. Hiika barnootaatu afaan, hiika barnootaatu eenyummaa keeti. Sagantaan paartii Biltsiginnaa eenyummaan saboota biyya diigaa kan jedhu yaadama dogoggoraa fi balaafamaarraa ka'aa ka jedhan qondaalli duraanii ODP kun eenyummaa garaagaraa osoo hin taane ka Itoophiyaa unkuru eenyummaa qeenxee leellifamaa jirudha jedhan. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetti jirra waan nu hojjetan turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna.